Maatii chaanaalii keenya baga nagaan dhuftan har'a chaanaalii kana kan isin agarsiisu akkamiin bilbila keenyaa fi laaptooppii walitti konneekti gochuudhaan bilbila keenya waayifaadhaan bilbilachuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Jalqaba irratti bilbilaa fi laaptooppii wal qunnamsiisuudhaaf kan nu barbaachisu QR koodii iskaan gochuudha jechuudha. Bilbila keenyaan QR koodii laaptooppii irraa iskaan goona. Iskaan erga booddee konfirmeeshinii nu gaafata jechuudha. Konfirmeeshinii sana kun akka kanatti na faana tura nu wajjin hordofaa. Koodii isaatii kun konfirmeeshinii koodiidha jechuudha. Bilbila irratti erga galchine booddee laaptooppii fi bilbilli konneekti wal godha jechuudha. Wal fudhata jechuudha. Ergasii akkanatti konneekti wal gochuudhaaf konfirmeeshinii keenya nu gaafata. Amma dhumaatti kun bilbilli laaptooppiin konneekti ta'ee jira jechuudha. Kan itti aanu immoo seetingiiwwan bilbilaa, miiseejii, appilikeeshinii fi waan adda addaa wal qunnamsiisuudhaaf seetingii nu barbaachisu jechuudha. Faana tura. Fakkeenyaaf bilbila miiseej gochuudhaaf, bilbiluudhaaf, appilikeeshinii, suuraawwan, istooreejii bilbilaa akses gochuudhaaf jechuudha. Seetingiitu jira. Get start jechuudhaan itti fufna jechuudha. Fakkeenyaaf amma appilikeeshinii optimaayiz ta'eeru appilikeeshiniiwwan gara bilbilaatti yookaan bilbila irra jiran laaptooppii irraa akses gochuudhaaf bakka kanatti offline ishee jettee jirtu san on gochuu qabna jechuudha. Isheen sun erga on goone konneekti ta'ee jira jechuudha. Amma hundayyuu akses gochuu dandeenya. Kun hundayyuu amma konneekti ta'ee jira. Appilikeeshinii akses gochuu ni dandeenya jechuudha. Seetingii moobaayil diivaayisii keessa seennee seetingii sirreessuutu jira jechuudha. Isaan erga sirreessinee booddee appilikeeshinii, suuraa, bilbila, miiseejii waan hundayyuu akses gochuu dandeenya. Amma appilikeeshiniidhaaf seetingii jedhamtu kana diifooltiidha kana next jechuudhaan itti fufna jechuudha. Fakkeenyaaf miiseejiin akses ta'ee jira jechuudha. Miiseejii bilbila laaptooppii keenya irraa miiseejii nama barbaanneef erguu dandeenya, nama barbaanneef bilbiluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa miiseejii ofirratti ergeessin agarsiisa. Faana tura. Fakkeenyaaf miiseejii ofirratti barreessee jira. Miiseejiin akka dhufu kun asirratti poppaapiidhaan isin agarsiisaa jira. Kun miiseejiin as jettee ergi kun asirratti poppaappii erga kan isin agarsiise kana wajjin dhufee jira jechuudha. Kan ammoo bilbilachuudhaaf immoo buluutuuziidhaan bilbilli keenyaa fi laaptooppiin konneekti gochuu qaba jechuudha. Asirratti buluutuuzii on goone seekret nambarii kana galchine jechuudha. Buluutuuziidhaan erga konneekti wal godhee booddee bilbilachuun salphaadha. Sababni isaa buluutuuzii malee konneekti godhee yookaan bilbiluu kan dandeenyeef aksesii hin argatu jechuudha. Yookaan immoo kaameraa, audiyoo waan adda addaa aksesii waan hin arganne seetingii on gochuu qabna jechuudha. Laaptooppii irraa immoo fookas kan jedhutu jira. Fookasicha isaan immoo off gochuu qabna jechuudha. Seetingii keessa seenne. Kun asitti seetingii keessa fookasii off goona. Laaptooppii irraa fookasii off yoo goonu bilbila irraa immoo fookasii keessa seenne seetingii keessaan on goona jechuudha. Fookasii erga on goonee booda keessaa baana give permission erga jennee booddee permishinii bilbila keenya argannee jira jechuudha. Ergasii booddee bilbiloota kana dura jiran immoo histiriiwwan nu baasa. Histiriiwwan san keessaa barbaanne nama barbaannetti bilbilee cheek gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf nama hiriyaa koo kan duratti bilbilee jirtu bilbila yaalaan jiran arguu dandeessu jechuudha. Kun asirratti erga waamee booddeen cufee inni deebisee nama bilbilu argaa jirtu jechuudha. Bilbilaa bakka deebisee taa'ame.